Hordoftoota Gaaddisa Aappii akkam nagaa jirtu? Ani nagaadha, galata Rabbii. Egaa har'a aappii tokko qabadhee isinii dhiyaadheera. Aappii kanallee kan argannu aappitoid isa jedhu keessadha jechuudha. Yeroo darbee aappitoidii kan ol baafadhaa kan isiniin jedhe kana achi keessaan arganna jechuudha. Kanaaf pileestoorii keessatti argamuu dhabuu danda'a waan ta'eef as keessatti immoo ni argama jechuudha. Egaa asirratti aappitoidii kana al tokkoon tuqaastanii erga tuqaastanii booda mootiyyuu maal jettanii itti barreessitanii iddoo itti barreeffama kanatti jechuudha. Isa barreeffama kanatti ni barreessitu jechuudha. Erga itti barreessitanii booda mootiyyuu maal jettuuni sarchi jettuun jechuudha. Erga sarchi gootanii booda isa jalqaba irratti isiniif dhufu kana jechuudha. Isa kana al tokkoon tuqaasna jechuudha. Erga isa al tokko tuqaasnee maal jennaani install jennaan jechuudha. Install isa jedhu kana install jennaan jechuudha. Okay, akkuma ilaalaa jirtan bifa kanaan fida. Okay, bifa kanaan erga nuu fidee booda mootiyyuu ammallee cancel install jedha. Install jennaan jechuudha. Erga installing jedhee gara gubbaarratti nu baasee mootiyyuu aappiin kun kan nu fayyadu lakkoofsa keenya malee jechuudha. Sim kaardii malee akkaataa imo weesaappii akkasuma social media garagaraa ittiin banachuu dandeenyu jechuudha. Kanaafuu nu banamee jira maal jennaani open jennee seenna jechuudha. Allow jennaani allow jennaani allow jennaani. Okay, akkuma ilaaltan bifa kanaan nu fidee jira jechuudha. Erga gubbaan irratti bifa kanaan nu fidee maal goona kan jalaa barreeffama kana maal jennaan escape the presentation kan jedhu kana al tokkoon dhoofna jechuudha. Ergas agree jennaani. Ergas immoo kan sadaffaa irra jiru kana al tokkoon dhoofna jechuudha. Ergas akkuma ilaaltan lakkoofsa kana nu fidee jira jechuudha. Lakkoofsa kanaan banachuu hin dandeenya jechuudha. Gara biraatiin lakkoofsa kanaan imo weesaappii akkasuma vaayibarii ittiin banachuu hin dandeenya. Kanaaf al tokko maal goona akkasuma lakkoofsa jijjiirachuu barbaanne lakkoofsa gubbaan irratti ilaallu kana jijjiiruu yeroo barbaanne isa mallattoo kana maal goona al tokkoon dhoofna jechuudha. Yoo dhoofne bifa kanaan jijjiira jechuudha. Fakkeenyaaf asitti 699335 duwwaa 5 jedha. Ammallee jijjiiruu yeroo barbaanne lakkoofsa kana isuma kana dhooftan jechuudha. Kanaaf lakkoofsi sun osoo tole mootiyyuu maal gootu isa jalanatti select this number jettu kana argitanii ishee kana al tokkoon dhooftu jechuudha. Ani fakkeenyaaf al tokko kana yoon dha'e asitti immoo lakkoofsa kana formulaan qabachuudhaaf fakkeenyaaf okay jedhee yoon barreesse maalan jedhaanii lakkoofsa kana save godhachuudhaaf jechuudha. Jalanatti save this number naan jetti. Kanaafuu maalin jedhaanii save jedhaan jechuudha. Okay, akkuma ilaaltan lakkoofsa sadiitu nuu kennama jechuudha. Tokko save godheen jira jechuudha. Isa lammaffaallee mootii yeroo barbaadetti lakkoofsa lamaan kan al takka pilaasii kana nan dhaa jechuudha. Pilaasii kana yoon dha'e yookaan jalqaba irratti akkuma ilaaltan pilaasii kana yoon dha'e jedhetti hin jijjiira jechuudha. Ammas xiyya baddanaa kana dha'eetiin jechuudha jijjiira jechuudha. Fakkeenyaaf pilaasii kana yeroon dha'e maal naaf kennee jira ammallee 53 tokko duwwaa 87 kan jedhu naaf kennee jira. Kanaaf ammallee lakkoofsa irratti barreeffachuudhaaf lammaffaa jedhee yoon qabadhe fakkeenyaaf okay, maalin jedhaanii jala kanatti akkuma ilaaltan save kan jettu kan ammallee maalin godha saving godha jechuudha. Saving jedhaanii okay, akkuma ilaaltan kan lammaffaallee save naa ta'ee jira jechuudha lakkoofsi kuni. Ammas sadaffaa maalin jedhaanii jechuudha. Ammallee sadaffaa kinoo akkuma ilaaltan gubbaan irratti 791 jedhamuun isaa isuma save godhachuu yeroo barbaadetti pilaasii nan dhaa jechuudha. Ergas ammallee kan sadaffaa kanallee wanta barbaade ani qabachuu danda'a. Fakkeenyaaf OBN jedhee fakkeenyaaf qabachuu barbaade kan save this number kan jettu kana maalan godha ammallee jechuudha. Ishee kana nan dhaa jechuudha. Ammallee saving jedhaanii jechuudha. Okay, akkuma ilaaltan gara xumuraatti deemnee jirra. Sadeen isaanii kuniyyuu lakkoofsa sadeetu naaf eeyyamama. Sadeen kuniyyuu kinoo save naa ta'ee jira jechuudha. Anamma as keessaa lakkoofsan barbaade barreeffadhe jechuudha. Fakkeenyaaf kan jalqabaa kanaa barreeffadhu. Kan jalqabaa akkuma ilaalaa jirtan jechuudha. 6995335 duwwaa 5 kan jedhu kana maalan godha barreeffadheen ittiin maadhaan banadha jechuudha. Vaayibariidhaan banadha yookaan weesaappiidhaan banadha jechuudha. Fakkeenyaaf wajjinaa ilaallu. Okay. Okay, akkuma ilaaltan vaayibarii kan al tokko gadandhaa jechuudha. Lakkoofsa reefuu kana itti barreessa. Fakkeenyaaf vaayibariin kiyya lakkoofsa yeroo na gaafate fakkeenyaaf kontiinuu jedha vaayibarii banachuudhaaf. Okay,
country code naan jechaa jira jechuudha. Fakkeenyaaf koodii inni kun jechuudha Poland jechuudha. Inni kun Polandidha. Poland itti galchina jechuudha. Poland jennaan bakka sana koodiin kun koodii Poland jechuudha. Okay, isa barbaanne irratti galchina. Okay, Poland. Okay, Poland jechuudha. Fakkeenyaaf eda'uu 48 irratti galchitan jechuudha Poland. Ergasii maal gootanii lakkoofsa duratti san itti barreeffattu. Fakkeenyaaf 6995335 jechuudha. Lakkoofsi kun kan duratti sana jechuudha. Kan duratti ittiin garasitti lakkoofsa sadeen sana irratti guuttanne sana jechuudha. Continue jennaan jechuudha. Yes jennaani. Alloo jennaani activing Viber nuun jedha. Amma koodii kana akkuma ilaalaa jirtan koodii isaa kana eessa irratti nuuf kennuu jirtu jira jechuudha. Lakkoofsa iddoo aappii duratti san jechuudha. Dijiitii 6 koodiin kana sekendiin kun yoo dhumatte achirratti nu erga jechuudha. Kanaaf of duuba keessaa bahuudhaan osoo hin tuqin jidduu honki jennuun san dhoofnee keessaa baanee aappii sana achirratti meesejii nu erga waan ta'eef meesejii sana yeroo nu erge maal goona finnee asitti barreessina jechuudha. Okay, haa xumuru sekendii 30 tafe jechuudha akkuma ilaaltan. Okay, akkuma ilaaltan xumuratti jira jechuudha. Sekendii kana yoo xumure garasii meesejiin nuuf ergama waan ta'eef achi dhaqnee ilaalla jechuudha. Aappii sana keessa dhaqnee ilaalla. Akkuma ilaaltan aappii kana keessa seena jechuudha. Aappii duratti baafanne sana keessa seenna. Ergasii aappii kana al tokko nan dhaa jechuudha. Aappii ergan dha'ee meesej iddoo jedhu san argitanii iddoo meesej jedhu kana meesejii kana asitti ilaalla jechuudha. Fakkeenyaaf al tokko isa nan dhaa ergan iddoo meesejii kana dha'ee jechuudha. Akkuma ilaaltan asirratti meesejiin nuuf ergamee jira jechuudha. Fakkeenyaaf isa meesejii kana yeroo gadi dha'ee jedhee dijiitii kana akkuma ilaaltan jechuudha. Asirratti wanta baay'ee namatti toludha. Dijiit kood jedheetiniin asirratti nuuf ergee jira jechuudha. Koodii kana meeqa jennee qabannaa achirratti akkuma ilaaltan 63 jedhee koodii nu erge jechuudha. Kanaaf as keessa deemnetiniin eessa dhannaa iddoo jalqabaa sanatti deebina jechuudha. Viber irratti deebina jechuudha. Viber irratti koodii sanatti itti barreessina. Fakkeenyaaf 63 jechuudha. Kanaaf Viberiin keenya lakkoofsa kanaan nu banamee jira jechuudha. Akkuma ilaaltan add photo jedha. Footoo irratti hidhachuu hin dandeessanii. Fakkeenyaaf footoo fakkeenyaaf ani gaalarii keessaa fudhachuu barbaade alloo jedhaani. Ergasii bifa barbaadaniin irratti hidhachuu hin dandeessaniin siniin jedha. Okay, akkuma ilaaltan fakkeenyaaf ani asirratti aappii kana irratti footoo koo hidha jechuudha. Fakkeenyaaf okay, bifa kanaan save jettaniin jechuudha. Save erga jettaniin akkuma ilaaltan Viberiin naaf banamee jira jechuudha. Isa jalatti argitan kana right jedhaan jechuudha. Maqaa itti barreessuu yeroo barbaadan maqaa itti barreessuu hin dandeessanii. Fakkeenyaaf ani okay, Gaaddisa aappii jedhee itti barreessu. Okay, done jedhaan jechuudha. Kanaaf naaf banamee jira. Fakkeenyaaf akkuma ilaaltan isa kana naaf banamee jira. Okay, alloo jettaniini ammallee alloo jettaniin jechuudha. Egaa akkuma ilaaltan Viberiin kiyya naaf banamee jira isiniin jedha. Kanaaf aappiin kun yoo isin tolee namoota birootiif share gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Aappiin kun sim kaardii keessan malee bifa amma ilaaltan kanaan aappii ittiin banachuu dandeessan jechuudha. WhatsApp ittiin banachuu dandeessanii, Imo ittiin banachuu dandeessanii, Viber ittiin banachuu dandeessanii isa kana fakkaata jechuudha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha.